yaadannoo fincila diddaa gabrummaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 kabajuuf qophiin barbaachisu godhamaa akka jiru koreen hojii raawwachiiftuu konyaa ABO Victoria ibse. Koreen kun dhaamsa raadiyoo keenyaaf erga irratti ummata Oromoo sirna gabroonfataa Abashaa ofirraa buqqisuuf otoo qabsoo hidhannootti hin seeniin dura diddaa fi fincila karaa nagaatiin mormii isaa mul'isaa turuu yaadachiisee jira. haa ta'utii diddaa fincila karaa nagaatiin deemsamaa ture humna qawwee hidhate itti duule ofirraa kaasuu hin dandeenye kan jedhe dhaamsi koree ABO Victoria kun sababa kanaan ummata Oromoo humna hidhatee mirga uumaa isa sarbee ofirraa kaasuuf qabsoo hidhannootti seenuuf dirqamuusaa hubachiiseera. Arrastaanaan ummata Oromoo qabsoo isaa karaa nagaa fi hidhannoo walitti qindeeffachuun humna qubattuu diinaa ofirraa buqqisuu irratti hojjechaa jira kan jedhe konyaan ABO kun yeroo ammaa kanatti diddaan dhaloota haaraatiin eegalame bifa waalta'een qindaa'ee belbeluusaa yaadachiisuuf Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa jedhamee moggaafamuu isaallee hubachiisee jira. Qeerroon bilisummaa yeroo ammaa kanatti diddaa isaa karaa nagaan belbelchaa jira kan jedhe dhaamsi konyaa ABO Victoria kun as magaalaa Melbourne galma Flamington keessatti gaafa Sadaasa 20 bara 2011 sa'aatii 2 walakkaarraa eegalee guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bifa addaatiin akka kabajamu beeksiseera. Koreen konyaa ABO Victoriaatti dabaluunis ayyaana seena qabeessa kanarratti miseensota ABO deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo maatii isaanii waliin argamuun seenaa fincila diddaa gabrummaa akka haaromsitan kabajaan olaanaatiin isin afeerra jedhee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii hafe waliin nagaan nu tura.
jora sena harma mura chirama harka jora Yaadannoo gara jalil matar sadanko yatina bena baboti ide sumada tiranda kajati guban kabati kakopati sadanko yatina bena baboti ide sumada tiranda kajati guban kabati kakopati Kun guyyaa fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaatii fi addunyaa irratti kan guyyaa fincila diddaa gabrummaa itti yaadannee ooludha. Guyyaa kana innaa yaadannu uummanni Oromoo fincila kana eessarraa kaasee eessarra jira. Waan inni itti fincila eegale sun sadarkaa kanarra jira kan jedhu waliin yaadanne kan itti ooludha. Barattoonni keessumaa barattoota Oromoo keessatti maal wali Oromiyaa hunda keessattii fi biyyoota ollaa Oromiyaa kan uummanni Oromoo keessatti argamuu fi akkasumas biyya uummanni Oromoodhaa kan dhimma qabsoo kanaatiin biyya irraa baqatee biyya Awurooppaadhaa biyya Awurooppaa, Ameerikaa fi Kanaadaa, Awustiraaliyaa kana keessatti bakki uummanni Oromootti argamu hundattuu sirna ho'oodhaan kabajamudha. Fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo fincila diddaa Wayyaanee mootummaa Wayyaanee irratti fi mootummoota duraa jiran irratti kan agarsiisaa ture. Gootonni Oromoo kan ittiin fayyadaman. Bara yaadamoota keessa yeroo yeroo isaanii kaasee barattoota keessaa kaasee haa dubbannu waan dubbachuu dandeenyu mirga dubbannaa nuuf haa eegamu irraa qabsoo irraa kaasee akka sabaatti jirra Itoophiyaa kana keessa qabsoon sabaa miidhamni sabummaa jira jedhamee kan itti fufame dhumarrattis kan itti fufamee lafti kan qotee bulaa haa ta'u kan jedhee fincila gaggeessaa ture sadarkaa barattoota Oromooti. Achirraa ka'ee labsii adda bilisummaa Oromoo bara 2005 sagaleen uummata Oromoo impaayariitii keessatti dhaga'amuu qaba. Kanaaf kaatii fincilaa jedhee labsiin baasatu hundaa'uun barattoonni Oromoo guyyaa fincila gaggeessanii kuni seenaa keessatti qindoominaan jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin labsii godhame kan barattoonni keenya guutuu ammaa Oromiyaa keessatti qabsoo gaggeessanidha. Of duubaatii waa qaba ture waan isa duuba ture akkuma ifittu gabrummaa irraa kan ka'edha. Gabrummaan kun namni baachuu dadhabee ofirraa buusuudhaaf fincila godha. Fincila jechuun diduu jechuudha. Dhuguma mootummaan gabroonfataan yeroo baay'ee nama sossobeesi waan xinnoo kenneefi jiraachisee of jalatti garuu hojjechiifachuu fedhii ofitti fe'uu barbaada. Eenyummaa saba isa jala jiru sanallee aadaansaa eenyummaansaa